Shamarran keenya keessattuu kan biyya Arabaa mana Arabaa keessa hojjetan sababa nama gargaarsas tahee akkasuma mootuyyuu akka maallaqaa waan tokko qaama isaanis tahee rifeensa fuula isaanii waan tokko hin bitadha yoo jedhan haala sharafa biyya keenyaa laalanii 2000 3500 biyya keenyaa ta'a qibaatii tokkoon kan bitadhu ebaluuf yoo erge uffata nam tokkoon bitti ebaluun akkasiin gooti sababa kanaaf jecha rakkooleen adda addaa akka fakkeenyatti rifeensi isaanii cicciituu buqqa'uu fi akkasuma mootuyyuu baay'ee dheerina saffisaan dhabuu fi laafinsas dhabuu kan hedduu saaxilamanii fi yaada adda addaa keessa seenu. Bakka namaa ga'u miti yaadne keenya akka namaa ta'u hawwinee jireenyaan. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Ashama harka fuune Oromoo koo guutu kan asitti argitan Abishii yeroo hedduu yookiin helbata barsiisee ture. Karaalee adda addaa faayidaalee qaama keenyatiif. Abishii maankaa sadii galgala bishaan oowwatti naynee yookiin dhiqnee bishaan danfifnee bishaan danfaan zafazafnee bulchina. Booddee sanii jechuudha. Har'a maal hojjechuu jechuun keessa waan hin oolu. Isin hanga xumuraa qofatti na wajjin bu'a. Faayidaalee rifeensa keenyas tahee ciccitiinsa, pirootiinii tahee karatiinii akkasuma laafisuu saffisaan jechuudha. Akka rifeensi keenya laafuu fi bifni isaanii miidhagu, caccabiinsaa fi lakkoolee rifeensi keenya daariin akka hin godhanne ittisuu ni dandeenya. Karaa salphaa taheen shamarran keenya keessattuu jechuudha. Kan biyya Arabaa keessa jiraattan kan sababa rakkoo akka raayyaa abbaa mancaa jedhee bakka namaa akka namaa tahuu miti yaadni kenna bakka namaa gahuudha kan jedhu intiroon tiyya deebii akkasuma mootuyyuu yaadaa fi hawwii kaayyoo kiyya kan isinii calanqistuudha. Kanaaf hundi keessanuyyuu kan mana Arabaa keessa jirtan kallaaxas tahee maashina akkasuma mootuyyuu meeshaalee adda addaa fayyadamuu ni dandeettan. Asirratti kan isin ifa gootanii beekuu qabdan Abishiin eessayyuu hin jira. Helbata jedhama afaan Arabiitiin shamarran biyya Arabaati kan baay'ee rakkataa jiran yookiin biyya Arabaa keessa hojjetan giiftidhaan koo. Kanaaf obboleeyyan kiyya guutuun keessanuu booda sanii haala kanaan daayitanii erga daayitanii jettanii isaanii tokkotti godhattan yoo dandeettan urgoo yookiin aanan isittuu biyya Arabaa kam keessattuu kan argamuu fi akkasuma mootuyyuu haala gatii laafaa taheen yookiin maallaqa xiqqaan kan jirudha. Isa maankaa lamas ta'u maankaa tokkos ta'u itti godhattan. Wanni isin asirratti beekuu qabdan jechuudha. Dibanni kun yookiin walitti makaan kun yookiin khalxaan kun kan inni barbaadu zayitii chokooleettii, zayitii qobboo, zayitii kakaawaa, zayitii kookinaati, zayitii hargisatii fi zayitii qobboos ni ta'a akkasuma zayitiin boqqolloo kan nyaataa jechuudha. Zayitii zayituunni sammales jechuudha. Zayitoleen isin himu kana keessa ka argattan qofa zayitii nuugii jechuudha. Nuugii biyya keenyaa san ni beeytan jedhee yaada. Isaan ammootuyyuu shamsil wardimoo shamsiyya waa jedhanii waaman akkasii zayitii nuugii jechuudha afaan Arabiiti. Kanaaf isa kana keessa zayitolee argattan gosa lamallee watti naayitan rakkoon qabu. Ani kanamma isinitti himuu qabu qofti zayitiin kunneen rifeensa keenyaaf hedduu filatamaa kan tahee fi akka rifeensi keenya dheeratu akkasuma kan du'ee fi kan caccabe akka jiraatuu fi bifa haarayaan haariyoomee buqqeen keenya yookiin sammuun keenya akka afaan isaa banamee abdiin inni muree jedhe jechuudha. Haaluma salphaa taheen dagaagee jiraatu isa gargaara. Laftis kotokkotaa yookiin ammoo dinnichalleen waan tokko kunuunsa godhanii aramaa jalaa aramanii kotokkotan malee raafuun lafatti bahu haala gaarii taheen kunuunfamee hin jiraatu. Garuu rifeensa keenyas tahee qaamni keenya baay'ee barbaachisaadha. Karaalee hedduun qabadhee isinii dhufe dibata har'a erga kana geessinee jennee namoonni barbaadan jechuudha. Keessattuu kan biyya Arabaa keessa jiraatan hinnaa yeroo hedduu ni dubbadha. Kun hin jaaladhu jedha kun ammootuyyuu hinnaa hin argadhu jedha. Hinnaan biyya Arabaa keessatti bakki inni hin jirre hin jiru. Namni hinnaa hin beeyne hin jiru. Hinnaan hinnaa jedhama. Abishii daakkamtuu maankaa lamaa akkasuma hinnaa maankaa lamaa zabaadii yookiin urgoo yookiin akkasuma aanan itittuu jechi yookiin jedhu yookiin kan jedhu kun yookiin yoo jedhe zabaadis tahuu mala urgos tahuu mala aanan itittus tahuu mala Araba biyya Kuwait Dubaay wantoota akkana Qaatar Kuwait keessatti maqaalee biraa Lubnaan Jordaan maqaalee biraatiin waamamuu ni danda'a. Garuu ani waan suuna Arabiyaa jiruuf ammoo akkaataa afaan biyya keenyatiin urgoo yookiin aanan itittuu jedhee isin ibsaara. Namni kana hin beeyne hin jiru. Namoonni kenna osa kanayyuu jechuun osoo isa afoo jiraatee sababa Afrikaa seenee akkasuma meeshaa qodaa adda addaatiin saamsamee dhufuuf ijoolleen teenya hin beektu ni beeka. Haga danda'ameen ammoo isin hubachiisuu barbaada. Akkasuma immoo namoonni Oromoon kutaalee 11 keessatti loqoda adda addaa dubbatan. Loqonni kiyyas akka isin hin galle ni beeka. Loqoda kiyyaan yoo an dubbadhee jedhe namoota hedduutu
maqaa afaan oromootiin waan jiru maal jedhama afaan oromootiin maal jedhama waan afaan oromootiin jiru kan na gaafatan ture akka fakkeenyaatti haayisaan afaan oromootiin maal jedhama jedhanii na gaafatan kanaafi oromoo koo guutu anis haga danda'een akka nashiidaa raayyaa abbaa mancaasanii akka namaa ta'uu osoo hin tahin hawwiin kiyya bakka namaa gahuudha bakka namni gahe bakka addunyaan geetti gahuudha kanaafi haala salphaa taheen walitti makaa kanallee kan qopheeffannu jechuudha nan hifatina dhiifama of kolcha gaafii adda addaa na gaafattanis arguu dhabeeti akkasuma kan argallee ammoo hedduu biizii ta'e keessattuu ramadaana kana hedduu kan dadhabsiisuu fi akkasuma mootuyyuu biizii namuma nama daamititti kan ta'uudha kana nu hundi kenna waliin beekna haa ta'u garuu jechuudha uf dagachuun qabdan ji'a keessatti illee gizee lama yoo ta'e dibachuun isin irratti dirqama fuula keessanis eeggachuun qaama keessanis eeggachuun obboleeyyan kiyya waan hundarrattuu jechuudha nyaata keessanillee eeggachuun maaliif jennaan baay'ee miidhamtanii haala salphaa taheen ammoo jechuudha wantoota kanallee walitti makuudhaaf yoo barbaadan aanan itittuu haa ta'u urgoo haa ta'u maankaa lamaa fudhannee sadiis ta'u fudhannee barbaannu guutuu isaa rifeensi keenya baay'ee furdaa yoo ta'e fudhannee booda sanii ammootiyyuu abshiidaa akkamtus tahee hinnaa maankaa lama itti goone booddee sanii ammootiyyuu zayitolee qabnu keessaa jechuudha zayitolee gosa reef isinii lakkaa'ee gara 7 6 8 san keessa gosa takkas yoo qabaatte rakkoon qabu gosa lamas yoo qabaatte rakkoon qabu guutuu dibata kanaa sa'a 2 ofirra tursiiftee dhiqatta jechuudha sababni isaa zayitoleen kuni waan barbaadellee ta'u rifeensi nama kennaa baay'ee yaachisaa fi cinqaa waan ta'eef forforiif isaan saaxila sababa forforii kanaaf jecha zayitii sa'a 3 ol ofirra tursiisina yookiin ammoo waliin makaa kana booda sanii shaampoo qaama keessaniif yookiin rifeensa keessaniif mijataa tahe kan rifeensa kee yeroo hunda ittiin dhiqattee sii laaffisu sii miidhagsu sii bareechisuun dhiqattaa jechuudha deddeebistee haala gaarii taheen booda sanii osoo isinii danda'amee qibaatii abukaadoo yookiin ammoo qibaatii daaksii akkasuma ammoo qibaatolee hedduutu jira ittiin fayyadamtanii itti aansuun zayitiin kun zayitii nyaataati namni hin beekne hin jiru kana hunda hin danda'u namni jettan lakki walitti makaa hin danda'u razaan hojii ulfaataa yeroo hunda waliin makaa ammana arabaa jira jettan gaafii haala salphaa taheen kuno zayitii kana bitattanii dhiyeeffattan zayitoleen kun mana araballee hin jira mana madaamillee garuu abishiin dirqama abishii hin dhiyeeffatta abishii jira dhiyeeffattee harka keetiin manatti daayita sababni isaa jechuudha rifeensa kee dhugaa rabbi kunuunsuu barbaadde taananiin guyyaa 2-3 keessatti osoo hin tahin ji'a 2-3-4-5-6 keessatti jijjiirama bareedaa dheeraa laafaa akkasuma immoo miidhagaa yoo filtu ka ofii keetii sitti tolu afoon isaa kafaaxuun kasirraa molaa'ee jedhe kasii deebi'u kanaaf karaalee hedduu karaa sadiin qabadhe karaa isinii danda'ameen dhufee jira irra caalaan ammoo shamarran keenya karaa kanaan ni dandeettan jedhe abdiin qaba wanni hin danda'amne hin jiru zayitii abishii keenya kana tumnee yookiin daakkannee jechuudha afaan biyya keenyatiin tumaa isin hin jedhe dhiifa mana of kolcha abishii kana daayinee amma zayitii kana ani akka ofii kiyyaa guutuu bite jechuudha guutuun kuni abishii watti naqe waan hin fudhanneef burcuqqoo lamaarraa hir'isa barbaaduun dibadha barbaadu nyaatan godha ramadaana lafti waan adda addaatiin xabbasa kanaaf zayitii kana erga irraa hir'isnee jennee kunoo hanga hamma isin argitan kan hin argitan jedhee yaada viidiyoo abishii keenya harcee itti naqannaa jechuudha kunoo kun abishii daakkamaadha abishii jira daakamaa hin bitina jira illee jiratee isin haa daakamu hin daakamu abishiin ni beeka akka inni hin daakamne tooftaalee karaa barbaadaniin akkaataa barbaadaniin amma kana aranshaata jedhanii biyya keenyatti yaada gaazii zayitiin biyyatti safaran ni beeytan jedhee aranshaata qabaachuun keessan dirqamaa miti akka raayyaa abbaa mancaa jedhee akka namaa tahuu osoo hin tahin yaanni keenya bakka namaa gahuudha kan yaanni keenya kana tahuu qaba kanaafi karaalee tahuun malaan akka isin jalaan jiinetti jaarkaanii kanatti nayixanii abishii keenya jechuudha abishiin ani gara maankaa 10 kadaake zayitii abishii ofii baasaa jira jechuudha zayitii abishii karaa kanaan zayituunatti illee naquu ni dandeettan shamarran keenya kan biyya arabaa irrattan karaa hedduun qabaddees ni dhufaa harma kiyya na jigee taa'an kiyya na jigee yottan namoonni tokko soba jedhan suwanni addunyaa kanarratti rabbiin waan hundaayyuu abbaan obsa qabaanna wanni hin taane hin jiru yaaluun waa barbaachisaadha yaalaatii yoo isinii tahuu baate hin tahu jedha gariin hin ta'u jettanii abdiin murina obboleeyyan kiyya maaliif isin qaaliidha haala kanaa waliin dhooftanii zayitii kana 7 2 keessa teessiftan 7 2 gadi ta'uu hin qabu yookiin guyyaa 15 gadi ta'uu hin qabu
haaluma salphaa ta'een jechuudha guyyaa 15 kana keessatti erga inni bahee jedhee rifeensa keenya galgala dibannee ganama ofirraa dhiqu yeroo madaamiin hin jirretti jechoo isin barumsa deemte dibannee booda sanii ofirraa dhiqu haala kanaan rifeensa keenya dheeressuus taanee bareechisuu ni dandeenya abdii muriina assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu ashamaa oromoo koo guutuu warri argitanii amantii biraa qabdanis keessattuu baga jiraattan isinirraa badee ture isinis narraan badina subscribe like share gochuun na jajjabeessaa isiniin jedha booddee sanii shaampoon dhiqattanii akkuma isiniin jedhe qibaatii an ufii kiyyaa fayyadamu akkasuma namoonni hedduu fayyadamee bu'aa irraa argate qibaatii abukaadoo fi qibaatii daaksii ameerikaadha qibaatiin sun isallee isiniif maxxansaa qibaatii sadii kasirritti dhibbarraa dhibbatti beeku qibaatii guutuun afrikaaf qibaatii rifeensa laaffisu malee kan nama biraa hin ta'u horaa bulaa fayyaan faayaa laakiin dagatinaa nagahatti hanga